Halkanidha abjuu kiyyaan maalan arge beektaa? Abjuu keetiin maal agarte mee natti himi? Mana warqii dhaqnee warqii harkanaa bitaa bulte. Amma immoo galgala kana rafiitoo kan gurraatiif kan mormaan itti sii dabala abjuu keetiin. Inda sin bitachuu keeti moo maal jechuu keeti? Naa bitta malee akkas dhiisan deemaani. Cannaaluu maal taate maal rakkattee gara biiroo keenyaa dhufte? Dooktar dhukkubsaticheen himattaa'uti lazzaana wada biiroo himattaa'uti. Amma ammaatitti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeessu jechuudha maaf itti makita? Amma ammaatitti ብዙ ነገር ሞክርቼ ነበረ ግን ኦሮምኛውን በደንብ መቻል አቅቶኝ ነበረ. Silaa waan biraa lafan buustu kanuma keenya jetta akkamii afaanicha akkamiin dadhabdee kan keenya jechuu dadhabde. ዶክተር እኮ አሁንም አመጣጤ እኮ ለመታከም ነው። ይህንን ቋንቋ ለመቻል ምን ማድረግ እንዳለብኝ አንተን ለማማከር ነው። ለዚህ ብዬ ነው የመጣሁት። ምን ትመክረኛለህ? አሁን አፋን ኦሮሞ በደንብ ዱበታለሁ ፈልጋለሁ። እስኪ የሚቀረኝ አንተ የምትለው ነገር ካለ ብታብራራልኝ። መርፌም ከወጋኝ መማር ከቻልኩ ጥሩ ነው ብዬ ነው። እዚህ ጥሩ ነገር አለ። ቶሎ ዱኩብሰታ keenya baga nagaan nuuf taane Dooktar Kamzuun jedhama. Eenyu sin jedhamee walaa baru. Ara gudi. Anaan dhukkubsataa jetta ani dhukkubsataadha. Ani feemasii miti nan beektu ana TikTok irratti viidiyoon ani hojjedhu hin beektu. Viidiyoon 4 kiiloo keessatti boolee keessa deemee hojjedhu burraayyuu salaalee deemee hojjedhu hin agarree Boorana Ilubbaa Boor Jimma deemee hojjedhu hin agarree akkam rabbaatu ana na bare ani TikTok irra ishii dhukkubsataa miti oo jettillee maamila naan jedhe kana booda. Dhiifama bakka afaan tuna dogongoree tanan dhiifama naaf godhe bakka tiktokara keenya baga nagaan dhufte amma maal si gargaaru giifti siifan kenna fooloo si godha laayikii si godha sabskiraaybii si godha bakka rakkoon hin jiru ambiraa maal si gargaaru. Kaleessa viidiyoo ajaa'ibaa daandii irratti ba'ee akka nama waraatutti paantiidhaan deemaa qullaa kiyya deemin hojjedhe garuu namni tokkichi viidiyicha laayikii hin goone koomantiis hin barreesse viiyuus hin argan maal sitti fakkaata. Kanan sibira dhufeef uummata biyya kana akka yaaltuudhaaf tiktokaroota warra fayyadama warra tiktokii fayyadama hunda isaanii akka yaaltuudhaaf kanaaf beeksisa siifan beeksisaa birrii 500 kaffalta beeksisa ogaasii beeksisu isaaniif viidiyoo kiyyaas immoo beeksisuu qabdu namoonni laayikii waan gochuu danda'aniif namoota dhufanitti himi yaalas gaggeesse waa'ee tiktokitti wal qabatee hubachiisi kun hin taane taanaan be careful nothing with that. Biroo har'a ganamaa walii gadi fiigaa turte maal taateeti? Ganama haadha warraa kiyyaan osoo nagaan jedhin irraafadhee bahee jechirraan nagaa jechuudha gaafa fiigee ol deebi'u haadha warraan qabu. Geddeebi'ee immoo hojiin deema jedhee gaafan karaa ga'u edaa immoo hojiin qabu na dhibe bannaati. Maal taatee akkas goota nagaa miti biyyi nagaadha miti maal taatee irraafattan duutee kaate moo? Abbee ayyaana keetiif hooyyee jettan mogoobee jettaree akkamii maal qopheeffatte? Abbee maal taate hooyyeen kan keenyaa miti kan keenya goobeedha goobee jennaan nuti kan keenyan boonna malee kan ormaatitti hin boonnu waan hundaaf iyyuu goobeen jedhaani malee kan hooyyee jara kanaa kanan jedhu. Mee xiqqoo ishiirraa naa jedhi kan waan qopheeffatte booda gadi baanetti goobee jenna wajjiniin. Goobeen dhufte yaaduree sakoo jabbilee yaraa karaa naabanii goobeen dhufte yaaduree sakoo jabbilee yaraa karaa naabanii yaaduree sakoo argee duree siin boonu argee manatti boonta argee yaaduree sakoo argee yaadaraa bulloo argee atittiin kottu argee yaadaraa shankoo argee ati yaabbattu argee yaaduree sakoo argee yaaduree sakoo argee yaadumee sakoo argee kararaa kirri argee yaaduree sakoo argee mana kee jira argee saatiniin birri argee duree. Deemarzo maaf nyaattu ciree? Yaada kiyyaan hin nyaachaa jira. Al tokko yaada nyaachuu ni jedhamu jira waan ta'eef yaada nyaachuu wayya waan ta'eef amma dura yaadan hin nyaadhaa jira. Ilma koo egaa barri gowwaa godhee si uume mee gaafii tokko si gaafadha akkami nyaaticha yaadan hin bulleessitaa? Garaa keessatti yaadan bulleessuun hin jira? Yaadanuu mana fincaanii hin deemtaa? Deemaa zukka kun immoo waan salphaa miti ammayyuu yaada mana fincaanii jira. Kanan istaa yaadaa jiru tokko isaa iyyuudha. Ammayyuu yaada mana fincaanii jira kun waan salphaadha yaadan bulleessuun ni danda'ama yaadan mana fincaanii deemuu ni danda'ama yaada waan barbaadan gochuun ni danda'ama. Ergaa ati sammuu yaadan waa yaada kee barbaadu qabdi anillee yaada kiyya yaadan barbaade. Barattoota akkam bultan? Naguma barsiisaati akkami fayyaa keetii jireenya maatii waatiin hundi nagaadha? Anillee naguma maatiin kiyyaas naguma akkami ati irraa nagaa waan nagaafatte barattoonni kun eessa dhaqan? Barattoonni kun har'a hin hafanii dabareedhaan baranneeti qoodaa asitti dhufnee sira keessu. Daa'ima kiisii keessa godhattee dhuftee akka si alaa bu'aa jiru kun maayini?
Lakki barsiisaa daa'ima keessa keessa godhadhee nuyi sammuu kiyya keessa iyyate sammuun kiyya waa'ee daa'imaa yaadaa gaafa jiraatu sammuu kiyya keessa wanta ani yaadu santu keessaa iyya waan hundaaf iyyuu gara barnootatti osoo jeene gaarii natti fakkaataadha. Tole gara barnoota keenyaatti haa daballu. Hima tolaan balbala cufe jedhu keessatti akkamitti cufe maaliif cufe eenyutu isa cufsiise eenyutu isa ajaje. Mee gaafii kana naa deebisi marzoo. Iddee barsiisaa gaafii kana hunda akkamitti na gaafattan ani maal ittan beeka iddee maaliif na gaafattan kan hunda isaa tokkichi nan ga'u. Sababni gaafii kana hunda si gaafadheef ati bakka barattoota kaanii buutee dhufte miti har'a dabareedhaan barannan jenne dabareedhaan deebista waan ta'eef bakka isaaniittis deebisi bakka isaanis hin qoramta dandeettii yaaduu keetis immoo waan cimaa ta'eedhaaf kanaafis si gaafadhe. Mee gaaficha irra naa deebaa barsiisaa naa labade. Hima tolaan balbala cufe jedhu keessatti eenyutu isa cufsiisee akkamitti cufee eenyutu isa ajajee eessa dhaabatee cufe. Barsiisaa tolaan maaliif akka balbalicha cufe hin beeku maaliif akka zagga'ee cufes hin beeku eenyu akka isa cufsiises hin beeku eessa akka dhaabatee cufes hin beeku eenyu akka isa ajajee dhufes hin beeku waan hundaaf iyyuu dawwalee gaafadhu akkamitti akka cufe. Faasuukaa maal taatee irra yaadan baddee jirta. Ilma koo yaadatu naa laabadee isa yaadaa jira bakka itti gatee wallaale. Iddee faasuukaa yaadnoo waliin barbaadamu jechuudha. Ani amma irraatti yaadatu meeqan gatee jiru ture karaatti waa meeqa yaade. Eegasuu kan kee kunis akka hin banne wajjiniin barbaanna yaadicha malkii isaa natti miitu wajjiniin barbaanna rakkoon qabu qoodan taa'ee waan biraa yaadu yaada kee yaadne barbaanne yoo argine shaggaadhaan ta'um jireenya keenya iyyuutti fooyyeffachuu dandeenya waan ta'eef. Wayi gud ajaa'iba obbo kan kee kun immoo ayyaa rabbi maal natti faradde kana dhala akkamitan aljabboo akkas jechuu kiyyaa miti ani amma yaadni naalaa badeen barbaadachuu osoo hin ta'in waa'ee ta'ee yaadaa jira waan sirreessuu qaba jechuu kiyya amma waan hundaaf iyyuu kan kiyya yaaduu dhiisi kan kee yaadi amma kan kee yaaddiyyuu gahaadha amma rifeensa kee dheeressitu yaada kee dheeressitu. Irfaazer iddoom yaada gaarii naaf idde amma rifeensa kee dheeressu yaada kiyyan dheeressa iddoom yaadni kee dheerachuu jalqabeera idaa kaleessa kanatti yommuu guyyaa guutuu yaadaa olee faazuukaa ajaa'iba boo waan hundaaf iyyuu bagan ilma keettee faazuukaa kiyya. Gaafii ji'oogiraafii takkoon qaba yoo sitti tolee hojii manii nuu kennee barsiisan keenya naa hojjetta. Rakkoon qabu waan barbaadde na gaafadhu siifan deebisa har'a taate malee irra deemna ji'oogiraafiidhaayyuu. Yeroo jalqabaatiif namni lafti marfamtuu ta'u mirkaneesse eenyudha mee naaf himi bannaate. Waa'ee bannaate keetillee achi lafa godhii ta'e waa'ee lafa marfamtuu hoonatti mi jette lafti marfamtuu miti. Akkamitti yoo jette mee as ilaale amma Finfinnee as ilaale hanga Wallaggaa as ilaale hanga Gondariif Gojjame. Gojjame sanillee lafa isaanii hin beekan ishee lafti ishee bu'aacee wayiiti gadi marfamaa wayiiti gammoojjii wayiiti waan hundaaf iyyuu lafti diriiraadha lafti marfamaa miti ishee lafti marfamaadha kan jettu akka guyyoota torbanii olirra kan deddeebi'oo ta'e yookiin akka marsaa lafa olirra kan deddeebi'oo ta'edha kanarraa ala marfamaadha kan jennu hin jiru kanaaf marfamaa ta'uu baate maal si cannagesi eega marfamaa ta'e maaf Ameerikaan naayu maaf Kanaadaan naayu maaf Awustiraaliyaan naayu silaa sitti nam naayu ture kanaaf ji'oogiraafiin al tokko mataa dhukkuba waan ta'eef itti naanna'eeti lafti marfamaadha sin jedha itti marfateeti kanaaf dhiyeessishi barsiisichaani lafti marfamaa ta'uusaa hin beeknu ammarraatitti akkamitti jedhitu ofuma keetti deebisii gaafadhu. Naagamte bannaate. Iddee marsiishaa maal taateeti aadaa jirtaa bar mana yaalaan deemtu si dhukkube moo? Mana yaalas dhaqee ilaalameera xiqqoo dhukkubichi natti baase hambiraatti natti dabalanii. Egaa mana yaalaa dhaqxee maal sin jedharree dooktaroonni sin laalle? Ana mataana dhukkuba isaan kan na waraanan hedduudha bakki isaan na waraan sun amma immoo akka malee na gubaara na dhiita'eera dhukkuba immoo maalidha isaan kan namaa kennan qoricha moo dhukkuba namaa kennan garuu. Babbadde marsa babbadde irtaatti dhugaa bakka hima doofte kana booda dandeessan teessee.